Kiyyaati usa ummataa waa gurra buusaa usaamee gutakka Amma kan namni baay'ee afaan waan itti dubbadha alaala gudaris modereetira mana kanaati waan ta'eef modereetirri lama miitu waliin godhina heeraan dhoorkaadha. No mit eenyu buuse gudar eenyu buuse hootu deebi Ifif bu'e moo namaa buuse? laale kaati bira Okay, ni laala naaf hima. maaliif bu'aa hin beeyne Yooma namni buuse warri buusetti gaafatamtanii qooqa baadhaa. silaan isarratti naasa'uu fedhe ummata ibsa sa'aatii yaabdeet naa godhi sa'aatii yaabdeet naa godhi waan takkataniin isiniin juun qaba ani isin hunda taayetiin isin taajjabuudha jira akkamitti yoo kanaan jettan taate maaliifi bakka silaa irra dubbatamuu qabu dhiiftan takkaffaa duraatii namni ilmaan oromoodhaa bakkee halkanitti miikaa qumaamaadhatti yookaan miikaa gaarbeejatti naqamee awwaalamuudha jiru laasaanoo keessatti. Laasaanoo keessatti nama sadiitu nama fixuudha jira. Takka qabaddaa. Achirraa Yamanas koottu ataqin namni dhumuudha jira. Baatii jahaffaarraa kaasee ilaa guyyaa hanqa arraan tanaa kanatti nama 30 takka du'e. Garuu Shabwaa keessatti Azaan bakka jaamtuu fi axa keessatti cicciraniiti awwaalan hoggaa nama onnee keessa dhawanii wanni ta'e hayyee amma laasaanot irraa dubbadde axaq irraa dubbadde axaqii fi Azaan Shabwaan akka jirutti irraa dubbadde haaya amma achi biroo ol koottu radaadatti shamarran Oromoodhaa warra marsaa laguudhaa itti dhufuutu jira jechuudha. Shamarran tana marsaa laguutu itti dhufa. Dhukkubni saalaan dhufe saala bitatee sagatee fi jinniin as jala tetteeysanii obsaan safuu cabsen jiinaa. Shiita tokkicha qabdu diree tokkicha qabdu akka daayiparaatti akka haffaadaadhatti itti fayyadamtee ji'a jahe aduun harkitu. Achi fannifamteeti tumamti. Tanaas ragaadhaan harkaa qabna. Obsaa ati eeysan waan kana beekuu dandeessee hoggaa jettan ani DRC Danish Refugee Council wajjiniin UNHCR keessa Yamanitti hojjetaadhaa ture. Dhaggeeffadhaa qaamaaniin beeka lafa tana hundaa jechaadha. Isin bakkuma ijoollee baala sammuu namaa hadoochitu maallaqa gurguddaan irraa galu irratti xiyyeeffattan gaara san qofa. No. Bakki itti gandummaan cabaqamtu. Bakki itti maarreen cabaqamtu bakka biroo jirti malee. Dhaggeeffadhaa. Amma radaadhattiin ol dhufee jechuudha. Radaa keessatti kutaa afuriin nama miidhuudha jira. Harargee, Walloo, Arsii, Jimma. Waraabeyyii miila lamaa ta'achitti dallaala godhatte. Radaa jechuun magaalaa guddittii Yaman sanaa irraa kiiloomeetira 85 irratti argamti. Dhaggeeffadhaa. Radaa jechuudha. Bakki itti ilmaan namaa jublaadhaan dhumuudha. Gudar ol deebisaa. Jidduudhaan. Achirraayi ibsaan irra dubbatee daqiiqaati abdeet godhuutti irraan itti wanni hin godhin. Achirraa amma eeysa deeman amma radaarraa hin keemire qaxaabir koottu. Qaxaabir keessatti Goontanaamoo sirriidhaa mooraa nama 3,600 fuutuutu jira. Shamarran Oromoodhaa warri radaadhatti paralaayiste achitti guyyatti hoggu takka haayilaandiidhaan ruuza wanni godhatanii achi keessa gudeedaman. Hoggaa shamarran kana gudeedan muuziqaadhatti banatan. Warrichi keessatti ilmaan namaa kana gudeedu jiru dallaalota Harargee, dallaalota Walloo, dallaalota Arsii, dallaalota Jimmaati. Yoo maqaa dhaweettan Aadam Abdishaafaa, Mahammad Dadarfaa, eenyu Alii Dabalaa Jimmaafaa dhaggeeffadhaa. Achi keessatti warrichitti achi keessatti du'e halkan baasaniiti awwaalaman jechuudha. Achirraahi amma ijoollee tana eeysa oofan Hayyaash oofan. Hayyaashitti Aadam Abdishaafaan laala Hayyaash hoggaa siin jedhanii Harargee fi Walloodhaa qubata fi ijoollee Arsiidhaa Jimma bakka san hin jirtu. Achirraahi raagoodha fe'an. Raagoo ijoollee Wallootii fi Tigree fi Amaara qofaatu qaba. Asirratti gaamma dallaalummaan
adda dhaabbatti ijoollee gaaraa biroo osoo hin geenye birkaa bakka ijoolleen maafiyaan Harargeedhaa itti wal jaartee tetteeysuutu jira. Bakka abbaa fedhan osuma kanatti taa'anii fuulli kee kun irratti hin tolle jaaniin rasaasa mataa keessa bash godhanii darban qarree daddarban qabadhu irratti. Hoggaa birkaa kana bira kuttee bakka waadii dawaasir jaamtuutu jira. Maataa waadii dawaasir. Ijoollee Arsii sirkaatii wal jaaree bakka san jira amma dura mucaa tokko kabaaleechitti jeesaniiti maal jaan ijoollee Harargeetiitu ajjeesee jaanii ijoolleen Harargee mucaan Abdii Culuulleedhaa jaa Muhammad Hooqaa jiru lakki ijoollee teenya ajjeese malee ijoolleen Harargeen ajjeefnee je. Ijoolleen tun galgala ni rafti guyyaa rafteeti galgala ijoollee waa bitachuu deemtuu fi nama mindaa fudhaterra yaatee loqoda ijoollee Arsiidhaa kana dubbattee akkuma tuun birkaarraa loqoda ijoollee Harargee dubbattutti ilmaan namaa kana ukkaamsanii bakka harkan diranii maallaqaa fi bilbilaa fi waa hundarraa fudhatan. Hoggaachitti ijoolleen namaa tumamtee namninis bakka birootti arra loqoda Harargeetiin nama tume gabbaatee ijoolleen loqoda saniin nama tumti. Arra ijoollee Arsiitiin nama tume saniin tumti. Amma ijoollee gaaraa biraan isinii dhaqa. Ijoolleen gaaraa akka sadii tattaa'u jirti. Isa kana hunda bareen keessan seenne nuti obsaa keenya. Dhiifama haa. Isa kana keessan seenne keessaa bahi wanni nan siin jee maaliif jennaani inni kun ati bakka ijoollee gaaraa tana bakkaan addaan baasutu maaliif anuun gaddamne anniin beekaa maaliif sitti ulfaate. Aafitu mee gadaatti natti ulfaanne jechuu kiyya akka wanni sun jiru ni hubanna. Aboo uummata kanaafiin adda baasaa na dhiisan carraa kiyya irratti. Ijoolleen gaaraa akka sadii tetteeysi. Ijoollee mootummaan Suudiidhaa bakka sanin nafayxuutu jira baala sammuu nama hadoochu wajjin daddabarsanii duraan harree zeeta hudduu dibaniiti harreedhaan Yaman irraa baala sammuu nama hadoochuu fi jimaa fuudhee Suudii geessa qaxii dhukii malee. Harree taroonni zeeta hudduu dibaniif akka hoggaa iyyitu dhuufuun dhuufdeedhaafi waraanni sarree tan harkeetuma dabarsa. Amma ijoollee Oromootiif baala sammuu nama hadoochu san daddabarsaa. Ati ijoollee helikoophtaratti kaafattee Suudiin taankiitti geessitee maalitti geessitee mootummaa Suudii irraayis fixanii Yemen kana irraayis fixanii sheekotii lafa saniitii wajjiin waliif galaniiti gaara san keessa tattaa'u jiran. Gaara akka mana namaatiitu jira Jabal Almarraan gubbaa. Bakka san keessatti namni tokko ijoollee sani dhaquu hin danda'u. Ijoolleen sun ammaas hoggaa namni kun karaa kana yaa'u qarshii 50 riyaala Suudiidhaa qabdii nyaachiftee obaaftee Tigreedhaa fi Amaaraa fi Maarree achirraa fuutee raagoodha deebiftee ijoolleen sun achi tattaa'uudha jirti. Takka ijoollee birootiitu jirammaas maafii uummata na fakkaattee wal keessa maxaalloo jaansan Harargee Arsii Jimmaa Walloorraa wal jaartee maqaa ijoollee saniitiin ilmaan namaa qabdee shamarran gudeeddee ilmaan namaa qabdee ajjeeftee hawaalaa buusisiiftee maallaqa irraa fudhattu. Sunis maafiyaa kophaadhaati. Ijoolleen gaaraa sun ijoollee tan hoggaa dhayxanii dhooyti. Walii huntaanii jechuudha. Inni sadaffaadhaa warraan reefuun tana isinii himesanii tagartee birkarra wal jaartee maaxaa Suudiidharra wal jaarte. Bakki dubbiin tun guutuun irraa kaatu Lasaanoti. Lasaanot itti gaafatamtuun Iftuu Haaruun jaamtii jaarsi siidaa dulbaan teedhaa isii warra Awwadaayii Adaamaadhaa mana qabdi. Finfinneedhaa mana qabdi. Dirredawaadhaa mana qabdi. Jijjigaa mana qabdi. Intalti tun jaarsi siidaa Soomaalee dulbaan teedha. Ta ilmaan namaa ficcisiisu jirtu Iftuu Haaruun tana warra Awwadaayii. Inni lammeeysaan Qeyroo Mahammad Usmaan jaama namnichi dhakaa nama nyaachisu Arsii lixaati. Inni sadeeysaan Mukhtaar Foostoo jaamaa warra Baabbileeti. Mootummaan Itoophiyaatu taraa dhibbata akka karaa federaalaatii fi bulchituu Harargee lixaatii fi bulchituu Harargee bahaa hundatti waan irra harkaa qabu itti himneeti keellaa hundarratti miliyoona kafalaniiti deemanii mootummaa kanaa wajjiin Yamanitti maal siin jaan Zalatii Shaa'ur Balqaadii jaan afaan Oromootti hoggaaniiku dhadhaabbatanii keellaa irratti ani eegaa Yaman jiru takkaa qarshii 5,000 harkeen beeku gaafa Yaman keessa ture reyaala 5,000 Suudii harkeen beeku. Isaan kun keellaa irratti hoggaa nuti qabsiifne 35 Suudii kannaniiti Zalatii Shaa'ur Balqaadii siin jaan maallaqa kiyyaa qaadiidhaa unaa gad deebisee siin jaan jechuudha. Shalleeyta bizzalatii maatishtiyaa wariyaa siin jaan. Akkasitti mootummaanis fuula kiyya dura fidii makiinaan rabbaasii jaan Yaman biyya waraanaan burkutooytee jirtu mootummaa Yaman isaan kanaa wajjiin baala sammuu nama hadoochu Suudii naquu irratti
yoo ati isaan kana bira dhayxee kunoo namicha kanaatu yakkamaadhaa teetten ati yakkamaadha jee siidhuu dandahaa jechuu barbaanneeti. Amma gaa bakka gartee ijoollee teenya tana silaa bakki Joohar Maammat akka gaariitti irraa tuqu jiru axaqi. Axaqqee isatti bakka ilmaan shamarran kana walitti hidhanii ijoollee aandareejiidhaa tana sijaaraa mana fincaanii keessa dhaamsan. Dhaggeeffadhaa. Mana fincaanii keessa sijaaraa dhaamsan. Yoo xiqqaatte nuti akka waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaatti ragaa if danda'e viidiyoodhaan ka deeggarame abbootii dubbifneeti qaban jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanta kalaal magaalaa Saadaa Qaxaabir keessa waan dalagame. Ijoollee takka fuudhanii ijoollee warra Gursumi karaa oofan dhalaalee gudeedan maal gudeedan michiyyoo takkaatiitu fira abbaa nama oofuu kana ani siniin himaa jetteen. Qottoodhaan cicciranii Ziyaad Gursumii oofa michiyyoo dallaala Ziyaad Gursum. Michiyyoon gosa isaati warra Gursumi. Duuba maatii michiyyoo sanii abbaa dubbifnee haadhaa dubbifneeti aboo Ziyaad Gursum dubbii akkanaa tanaatu tahe michiyyoon Riyaad eega dhayxe booda himte warra gartee oofu dallaalota keetii michiyyoo qottoodhaan akka iccitiin baafne ciccireehii jennaani ijoollee akka nuti sanaa gaffidanii seera biyya saniitiin namni nama jeese adaba qabaa itti murteessine Saadaa keessatti mana hidhaa keessa jiran ilaa ammaan tanaa nagaan tattaanii nyaachuudha jira jechuudha. Yakkoota duguuggaa akkanaa kana hedduudhaatiitu lasaanotirraa ka'ee ilaa Waadii Dawaasir Hoosha Ibsaa Jamaalitti raawwatamaadhaa jira. Osoo gartee gandaan maali wanni hin jahin yoo namni ganda keetii ati kadhooyfattu taate nuti takka akkaawuntii isaanii footoo isaanii iddoo dhaloota isaanii maal qabna maafiyaa tasliisiin irraanfadhe laal maafiyaan tasliis dhalaadha kireessiti dhalaa nuti bishaan dhiira nama sadii irraa waraabsifneetu amma riyaa keessa jira taniin abbaa fedhe qunnamsiisuu danda'u ta namni riyaaffaa jaamu warra riyaa kun ijoollee hirnaati Ahmad ijoollee gaara mul'ataati. Tokkommaas eenyu jaaniin Kamaal jaaniin ijoollee Adaabbaadhaati. Isaan kun tasliis keessatti dhalaadhaa Arabaaf kireessan. Hooshaa Buhaadiidhaa keessa jiran. Hooshaa Buhaadiidhaa kana fuula dura re'ee 300 fi hoolaadhaa fi maaltuutu jira. Hudduu duuba bakka shamarran Oromoodhaa itti kireessan jechuudha. Isinii galtee nuti informeeshiina kana guutuu harka keenya keessa jira waan kana ni beeyna warri maafiyaa san keessa harka qabu amma as jala dhufee nu arrabsa jechuudha. Maaliif nu arrabsan gochoota kanaa kana Joohar Maammat ilaa hangammaan tanaa maafiyaa gurguddoo irraan dubbanne jechuudha. Maafiyaa Tasliis irraan dubbanne, maafiyaa Waadii Dawaasir irraan dubbanne, maafiyaa Bosaasoo irraan dubbanne, maafiyaa maal irraan dubbanne jechuudha. Yoo tartiibaan itti gaddeeme eeyna jenneeti nuti warri waan kana keessa tetteenyu akkana tetteenyee eeggachaadhaa jirra. Maafiyaan tun hoggaa dubbiin itti jabaatte way Arsiitiyya, way Harargeetiyya, way Wallootiyya, way Jimmaatiyya itti malee waliin hojjatti. Akkasiiti akkasi quba qabaadhaa galatoomaa. Amma dingattee ka nama tuqamnitti jiru godhannaan hangal. Yoo marii fi namni pirezidaantii biyya Ameerikaadhaa fuula gad deebise akkasni beektanii mi? Waan hojjetee waa balleessu. Sanbeet biyyi nu jiraan Ameerikaa mi? It's called the freedom of speech. Yes, agarratti. Freedom of speech. Akka wajji waa waliin dhufuun qabu. Akka wajji freedom of speech jettee akkanumatti can jettee yoo inni dubbattee waliin dubbachuu hin dandeenyu re. Okay gaa yoo qawwee qabaatan kottaa gaa. Maal qawwee qabaanne suma mormina malee. Ay mariidhaa bar wanni kun. Lakki. Ay yoo freedom of speech jettee can jettee yoo ka dubbattu taate sirraan fudhannu. Sirraan fudhachuu dituun ammoo mirga laal. Mirga sun dhugaa. Iddoo ijoollee gaafa jijjiiramaa takka. Waan ammoo sirriin taane gaffituun. No, la dubbii ijoollee gaafa jijjiiramaa takka. Ni yaadadha 2000 maal ture ta? University of Minnesota kana. Aboo gadaa araaraa kana Joohar irraa dadhabne. Aboo gadaa araaraa kana akkana goona yaaniiti dhufan. Jirachuma jirra. University of Minnesota bakka tokko wala moggatti wal gahii godhanne. Qawwee bitannee maal taanee maal jedhanii maal haasawaa turan beektaa namni keenya hangas takka gartee daddabummaan siyaasaati jira. Booda gartee hoggaa wal garree nugaa biyya gartee amma fakkeenyaaf ilmi namaa bulchaa biyya tanaa gad deebisee akka barbaade godhu keessa jirra.
Ani unfortunately nama waaqeffadhu yaanni nama tokko sirriidha yoon ta'in sirriidha mitiin jaa ammoo dhuunfaa isaa sagalee gartee faamilii isaatii fi isatti hin deemu wanni amma gartee Joohar godhe akka namaatti waan san dursee qormaata irra gahuu irra ture. Namoonni inni sun fakkeenyaaf mee nama kana qoradhaa jee suuraa irra gahuu ni beeytaa insiin jee barat. Baleessa gurbaan laayifiidha waan san bargarsiisaa ture. Shoppeen. Ati irra gahuu beeytee gata ni beeytaa. Waan isin jechu jiru. Namoota gartee amma inni iskiriinshaatii fuudhee gartee warratti erge sana laayifii garsiisaa ture gurbaan. Namni amma fakkeenyaaf amma gurbaan ijoollee kaayiroo jirtu tana faatummaa isaa fi odeessa dabaasa. Memma namoota amma fakkeenya amma balii aadama gartee biyya lafaa tana keessaa ilillii isaati ijoo kanaa waata nama baasa. Ma kana erga barbaachisaa ta'e. Wanni akkasii yoo ta'es namni soorsuma ifii qabu saniin erga gartee odeessa sadarkaa kanaatiin qabajee adda baafachuu. Okay, eega akkas ta'e immoo soorsiin inni gartee waatti ergatu sun waan san gartee fuutee iskiriinshaatii isaatii wajjin baasuun irra turre. Kuni mataan isaa hir'ina guddaadha. Namumaa tuffachiisaa jechuu biyya waan qaaniidhaati. So amma I hope gartee gubbaan amma akka waan qaaniiti shurrubbeen kun islaa gartee jarjaree waan sinsinnaa'ee gartee waan premature hin taane keessa galuu baatanii ilmaan Oromoo karaa san dabru. Akkuma gartee danda'ametti waan gargaaran wal gargaaranii waa godhanii gaarii. Amma immoo kan harkutti amma gurbaan suni sanaannechaadhaa jirti. Okay. Siifi Joohar biyya guddatte keessa jirtan. la Moo isitichi dhaga'e amma ijoollee karaa dabarsaa? Mee isitichi dhaga'e amma ijoollee san karaa dabarsaa yookaan namni shurrubbee dura ijoollee eenyu dabarsaa ture. Amaara gataa Shurrubbee dura shurrubbee dura eenyu Amaara karaa akkasitti gataa dabarsaa ture ture. obboleessa yoo odeessa qabaate. Waan bahee as gubbaarra jiru. Gata daawwattoonni maanoomtu ati daawwattoota qajeelchuu mirga qabdaa sirrii miti jechuu hin dandeessu. Sirrii miti yoo jette gabbaatee dalagu. Caljaanii soofaa ifirra ta'anii akkanatti gaggalachaa akka barbaadanitti dubbachuun turtiisiidha salpha. Osoo soofaarraan dhufin akka dhiiraattiin dalagee as gayan. Osoon soofaarraan dhufin. Akka dhiiratti dalaguu qaba. Hold on. Osoo gogiraa haadhaa jala jiru gogiraa. Mee ifdaadhaan oliin anaa siin jee. Anaa siin jee. Anaa siin jee. Ifdaadhaan oliin mee. Ani waa'ee Oromoo irratti hangana takka tuqaan qabu. Okay? Waa'ee Oromoo irratti hangana takka. Yaa Rabbi. Bari ifdaadhaa bari. Ifdaatuun kun waan amma fakkeenyaaf mee yoo gadaa araaraa waa'ee dhimma Oromoo keessatti godaannisa kanaa qabaa jiiti deemii barbaade. Godaannisaa sin qabdu dalagaa sin qabdu akkasuma. Dalagaa ogaa itti. Yoo dalayda godaannisa seetta. Ustee teessee godaannisee isaa fuuta silaa. Mana kee teessee dalagaate dhuunfaa keetii dalagatte. Amma si ijoolleen irra qabsaa'etu achi biraa dabarru qabu. Rawayyuu. Siti Steve foon qalattanti Steve dara dhiiftanii Tigree dheessuu qabsaa'u jetta maali? Dheessitanii biyyaa baatanii maal gootanii? Dubbii ijoollee keessa hin seenne. An dubbii ijoollee keessa hojii seenuun fedha. Dabii duraadhaa kan dabii duraa harka baasu jiraati. Maameen gadaa araaraa bakka qabsoo sanitti wareegamaniidha aaruudha jiraati. Bosona dubbii ijoollee keessa galuun fedhu siifillee kabajaan qabaatii miit godhadhuuti taa'e namni biraa laatu. Kabajaa guddaan sii qaba anillee. Kabajaa guddaan sii qaba. Maali akka wartee wanni sun badduun fedhu waan wanta laa jara keenya waan miidhaa Oromoo tanaas miidhaa nama dhuunfaa osoo hin taane uummata baay'een miidhame sadarkaa san ilaaluu qabdan. Bu'aa Oromollee sadarkaa hawaasaa ilaaluu qabdan kan nama tokko osoo hin taane. Namni ni dogoggoraa yoo dogoggores wanni keessa hubachuu dhabuu mala numa sirraa wanni namni waa hojjetu gisee hunda sirrii miti ni dogoggoraa waan balleessaa waan san karumatti deebisan rakkoo miti. Garuu wal dura dhaabbannee sadarkaa kana wallaaluu kan nyaarra rakkoo. Nama lagay waggaa sadii eessa turan waggaa sadii fi cinaa dhorni kuni
Bakka turanii hanga bakka turanii gaafattasan. Bakka turanii waggaa sadii cina osoo dubbiin tun hin babal'atin osoo feemasoonni dubbitan hin bara amma babal'atin yaada kiyyaan dubbadama wayaa ibsa yaada keetiin dubbadha. Nadiisi kaa yaada kee boodoo dubbatta. Ani akka yaada kiyyaatti abbuma fedheewu Joowar osoo poostii godhee sirriidhaa jeetii namana. Takka faarratti ijoolleen gaaraa jiraattee dhiistee faayidaa uummata Oromooti hojii wal cinaa qabee ollaalee miidhaasii turre guddoodha. Maaliif yoo naan jettan akka kiyyatti karaa seeraa alaan deemuun nama keenya ni miite malee bu'aan buusneef karaa seeraatiin yoo deemte irra baasii xiqqaadhaaf baasii Mootummaa sanni himee maan xiqqaadhaan dhaabsifnee mootummaa irratti biyyaa oofaa jirtu. barnaa obsi kaasa yaada keetiin miira kiyyaan dubbachuu jira. Baay'ee. Jechuun miis godhadheetu maan sana dhaggeeffachaa ture yaada kiyya kanneen ibsachaa jiru. Akka kiyyatti ani akka nama tokkootti karaan kun baaraa kun yoo hafe uummata keenyarraa yoo hafe gama seeraatiin mootummaalleen itti yaadee hawaasa kana deemanii akka riskii isaanii bilcheeffatan godhe irra gaariidha. Irra bu'a qabeessaas ta'anii irra miidhaa fi balaa kana hunda mooraalii fi waan jechuun akkanatti bakka jirrutti of nu jubbisiisu kana hundarraa bilisa baa'u manni keenya jeetii nama naachuun akka kiyyatti. Lammaffaa irratti namni yakka hojjete seeraan gaafatamuu qaba jeetii namana. Wanni kun lubbuu namaati. Namni ijoollee namaa ajjeeste karaa abbaa fedheetis haa ta'u seera dhiyaatee gaafatamuu qaba jeetiin amanaa. Lammaffaa irratti nama gartee tarii waan san keessa harka hin qabne dogoggoraan poostii ta'e aarii qeeqa duulaan ala maqaballeessiin ala lakki yebeluun kun bilisaa inni kun nama akkanaa fi akkanaati hojiin isaatii fi tiraak rikaardiin isaa waan akkanaati waan kana sirreessi jechumaani. Inninis deebi'eetuma wanni kun dogoggoraa odeeffannoon na dhuftee kana yaa bakka dhumate waan irra wal lolluus hin qabu. Waan ajandaa siyaasaa goonee waan biraa goonuus hin qabu. Hanganuma nuti uummata tokko kan miidhamu nama keenya. So wanni haareenii wanni dhalate hin jiru jechuu barbaadeeti akka nama guddaatti laallee yoo waa dubbanne gaariidha. Miidiyaa irra bakki jirruusi amma yeroo baay'ee waanuma namni gizee haaree dhufee dubbatu faatu ajandaa ta'ee deddeebi'u jira. Duulumee jechuun namni keenya kan nama akkas hin goone kan hin goone juu kanaaf poostii ta'u jira. Irra baay'een keenya ni beektan nama keenya amala isaa jechuu barbaadeeti. Wal beekuurra walii beekuu wayyaa waan jaan takkaas ni jira. Namni keenya afaaniin dubbii balleessa malee harkaan jarjaree waan balleessu. Nama gartee gizeeti boksii furattee ijjatana keessa dhoyte mee lama dana deebisi nama juu uummanni keenya ni beektan jeetii yaadane. Irra hedduun keessan afaaniin gartee namni waa balleessaa miidiyaan kunis xiqqoo miira keessa nama galchaa ijoollummaarraas ta'uu mala wallaalummaas maalis ta'uu mala. So waan san ta'eef xiqqoo akkamiin ilaala akkam goona seetan. Ijoollee waan kana keessaa bilisaa ta harkisii qulqulluudha dhugatti jechuudha. Ta firummaa maal tumsa dhiiga namaa dho'isuuf shira osoo hin taane dhugaan qoradhaa jooris ni dubbisna waan sirraa jechuudha. Waan namaa waan takkaa miti. Abbaan wanni san gartee irra geessalleen duuluu fi aaruu dhiisee ani lakkii bookun saayibban kiyya beeluu na beeka ani takkaa rabbii waan akkanaa natti hin beeku jeetumaas dhiyaatee dubbachuudha malee duulan barbaachisu. Hoggaa waan takka gootu miidhaan numa dhufti waan kana beekuu qabdan. Gaafa dura joor waan kana poostii godhus nu beekannis anis numaan beeka atis gadaanis jechuudha. Akka kana gahee dalagatu hunda mootummaa walii guurtu. Ka waan kana ala jirullee akka nafne numa beeknaa jechuudha. Hoggaa kaampeenii kun jalqabe. So waan san ta'eef xiqqoo amma wanni gartee awaajii mootummaan kun baasee labsii gara mootummaatiin humna waraanaa labsisanii baay'ee na rifachiiste. Maaliif? Sababa ijoollee tanaatti har'a hiyyeessa meeqa dhibba meeqa ooyiruu qonna gurguddaa jira. Hiriyaa ammoo isaan wanni waraana kanatti labsan kana. Bakka namni dhibbi jaha dhibbi torba hojjetu fa'aa jira. Ijoolleen seeraa laatuun. Waan kana hunda dhaqanii akka guuranii hin beekaa jechuudha. So gartee waan kana mootummaa gama mootummaatiin mootummaan akka seeraan haala mijjeessee fi namni keenya deemee dalagatu. Kan lammaffaa nama waan kana keessaa bilisaa akka gartee jooris gartee irra deebi'ee poostii godhuudha malee maaf wal lolla nuti. Jira keenya akka nama guddaa yaadaadha miira keessaa ba'aadha. Faffeetee dubbii daa'imaatii fi nu dhiisa. Wannummaan inni jechaa jiru overall wahumaan amma gartee gudar keenyaas asii ka'ee saabuun seenee shuumoo teenya hunda dhaqee tuqee wanni nu godhe. Akkasii miti. Yaada sirreessaa jechuu barbaadeeti. Maaliif amma namni keenya irra hedduu ammaas xiqqoo siyaasa kanarrattis wal loluu nurraa dhiisa. Yoo akka fakkeenyaatti Abiyyi fi Geetaachoo Raddaarra namni hojjechaaf wal barbaadee wal arrabsees hin jiru kunoo ta'aniituma hojii nyaatanii wal faarsanii numa agartan. Irra baay'een keessan siyaasa dubbatan fakkaata. Ejjennoo kaleetiinis wal dura dhaabbachuu wal gatarkisuu kanaas dhiistanii yaada uummataa akka dhimma dhuunfaa osoo hin goone akkuma nama uummataaf dubbatu tokko yoo dubbattan xiqqoo bareedaa taa'eeti. Haa galatoomu warri kalee qabsooytanis galatoomaadha. Silaa isin kalee qabsaa'uu baattanii har'a gartee dhaloonni kun jiraatu lafarra. Warri isin dura qabsaa'ee isin fidees numa jira. Warri isin kanarraa dhaalees numa jira. Warri dhaloota amma jiru kanarraa dhaalus numa dhufa jechuudha. Dhalli namaa itti fufa hanqa ta'ee jirutti qabsoonis ittuma fufti.
bifa sanitti nu godhaadha. Tagartee ijoollee mucaa nama gaariidha akkanettan san qulqulleessaadha. Ijoo warra nama bakka biraa jirumi namni hundinuu dubbisee. No nama gaarii hin jenne yoo badii jarri kun qabaatus badii isaan qaban san gara keessaatiin itti dhaqanii akkaataatti gartee miidhaa san xiqqeessuun itti danda'amu irratti hojjechuudhaatu maleedha kanneen hin jee. Namni kun qulqulluudha qulqulluu miti ani koortiidhaa miti murteessuufis waan san keessaas hin jiru qaamaanii hin danda'u. Waan ati yaadde kana yaaduu malaa sumaaniin jaanis erga reefu. Amma dhiisi waatinarra atimma usnarra wali amma tuumoo ta'e illee dheeyte sitti ta'e. Suuraa hunda guddee carraan kanname. Carraa olii kannaa deemnu. Damin tura harka baase Hayyee deemin tura fudhu. Wama gabaabaa ja'anii tokkoffatti wanni dalagamu jiru hawarra gaaraa suni olaantummaa namoota ati hariiroo wajjin qabdu tokko olaantummaa qabachiisuudha. Dhimmi Oromootichi miidhamee jiru waan kana keessa hin jiru. Joohar waan yeroo dheeraa itti yaade godhu warra silaa gartee ifii to'achuu danda'u kan ifiif siyaasa isaa keessaa hirmaachisuu danda'u gama diinagdeetiin irraa wanna jechuu danda'u tokko barbaadaana fakkaata. Warra santu olaantummaa achi dhabee taha. Warra sanii bakka san fiduu barbaadaa yaada jiru. Malee ijoolleen gaaraa sun amma shurrubbeefaas ta'ee namoonni bira yoo Oromootiin dhisa yoo Oromoo gargaaran malee rakkoon isaan gudeeddii ajjecha saamicha dubartii Oromoo irra ga'uu fi dhiira Oromoo irra ga'u sanii furtee yaada jiru. Ijoolleen sun ammoo yoo wanni isaan balleessan jiraate waan gartee namni miidiyaa irra maxxansee warra akkanaa kan akkas godhaa jechuun ni danda'u miti. Jawaarii garee mataa isaa qaba jechuu barbaaddeeti moo maal jette? Maal jette? Jawaar garee mataa isaa qaba achi keessa. Ijoollee ammaa tana eenyutu dadamiina? Eegi. Ammaa tana eenyutu to'ata? Itti dhufatee. Ayyee. Kan biraa namoota nagayaa odeeffannoo hin qabne nama biyya Suudii jiru biyya alaa Faranjii keessa ta'anii waan akkanaa godhan jee fakkeenyaaf nama akka Cinaaqsan fa'aa maxxansaa jira. Ijoolluma Suudii jirtu fa'aa maxxansaa jira. Wanni deebi'amee sirraa'uu danda'a bajaamu jiru. Namoota kana gaafa isaan qabaman gaafa heera Suudiitis ni dhiyaatan waraqaan qaban badii hamtuu keessa gadadoo hamtuu keessa isaan galchitanii jireenya nama hedduu tokko balleessuuf deemaa jechuudha. Ijoolleen tuni waan akka keessaa qoodan qabdu namoota akkanumatti dhiibbaa fi jibba siyaasaatiin isarraa fagoo ta'anii fi namni isa dhiyaatu kanummaan maammee hojjetas jiruu fi warra kaayiroo jiruutu odeeffannoo kennaafi. Laafanitti naa. Kuni waan sirrii dalagamaan jiru odeeffannoo qabatamaan qabu kijibaan nama maxxansu jira. Namoota kijibaan maxxanse kana immoo deebisee tolchuu hin danda'u. Tolchuu hin danda'u deebi'ee tolchuu hin danda'u. Agarumaan jechuudha. Ijoolleen tun to'annoo eenyu jala jirti? Ijoolleen gaaraa ta'ammaan tanaa tun. Dabina. Gudar dubbatte mee carraan kiyyana fakkaata ibsaa yoo nama biraatti kan dhugatte. Gaafiidha gaafii. Gaafii haa qabatee booda sii deebisu moo amma akka sii deebisu barbaada? To'annoo isaa warra to'atu bakka buusuu fedhaa jee warra ammaa kana oo dabiinaa to'atamu eenyu to'atu? Dhiifama jiddu wanni irra dabre waan ta'eef waan ati jettee dhageenye gudura. Yaa warra ammaa kana dabiinaa to'atamu eenyu to'atan jee? Warri ammaa kana to'annaa eenyu jala jira? Haa sii deebisuu feetaa moo ree akkam ree ani hin beeku raa? Gaafii bar gaafuma. Damin turaani deebiftamoo damin turaani waa handa ga'umsee booda si deebisu mee anis isinumaan dhageeffatu ture. Always dubbadhu.
Ani qabxii ijoollee warra gaaraa sanirratti yaada gadaan kaaseen qaba. Yaada san dhibbatti hin deeggara. Jara keenya yeroo baay'ee warruma gartee humna qabu warruma akka CIA mootummaa Ameerikaa warrumaan kunuu yoo fakkeenyaaf yeroo hostage takingiin tokko tahe haala ittiin negotiate godhantu jira. Haala itti nama sanii wajjin haasawantu jira. Malee humna qabna jaanii waan osoo to'annaa hin qabne dubbiin laagan jechuu kiyya. Ijoolleen gaaraa suni jalqabumaa human trafficking keessa jirti. Tun yakka mootummaan Suudiitis mootummaa Suudii birattis yakka Tayaman birattis yakka qawwee hidhachuun isaaniitis yakka durumaanuu isaan seeraa ala jiran jechuudha. Mootummaan hayyama mootummaa Suudiitiin cin jira jechuu barbaadeeti. Mootummaan Suudii kanaan dura helikopteraanis mokkorteetuma dadhabdee dhiifte. Nama sanii nama to'annaa seeraa ala jiru nama to'annaa mootummaa Suudii sanii ala bahee jiru kan mootummaan Suudii damma to'atee dhaqee odeeffannoo tana dhaabbatee qabuu hin dandeenye. Akkaataan itti haasawanii fi ijoollee magaalaa keessaa waa balleessuun akkaataan itti haasawan akkaataan itti qabuu qaban adda adda jechuun tuni yaaduma qajeelaadhaa waan sirriiti jaan. Sababni isaa bara dheeraadhaaf karaa san namni dabru miidhaa amma akka magaalaa keessatti himanii tan tarra geessan jirtu. Tamma gaafa qeerransoo ijoollee firrisaa qabamtee ijoollee san akka gadhiisaniif inni ijoollee qabe san manguddoon tiktookuma haara dubbattee badiitti murtee ijoollee san gadhiisanii ijoolleen sun nagaan deemu nagaan bakka deemtu gahu viidiyoo waraabanii harkaa turree jechuudha. Sanii ala ijoolleen gaaraa amma qeerransoo fi maamma shurrubbee kan jettan kun badii keessatti hirmaataniiti waan tana godhan odeeffannoon ragaadhaa wajjii wanni dhiyaatan agarree. Kanaafi akkaataatti akkaatuma gartee ijoollee magaalaa keessaa waa balleessu tan mootummaan qabuu dandeessu tan mootummaa keessa jirtu tanarra waa barreessanii fi akkaataa jara sanirra waa barreessu adda adda ta'uu qaba. Sun eegumsaan godhamuu qaba jechuun waan dilas warra falmisiiftu kan qabdu natti hin fakkaatu ani. Tabiraa bu'uura irraa dubbii tuni gaafa isin jalqaba jarraa asirraa jentan. Aan godinu mootummaa sadii godinu mootummaa Walloo fi Harargeedha. Arsiidha. Aktarri tokko hin jijjiiramu gayyu. Faraqa takka Arsii fi Walloo, faraqa takka Arsii fi Harargee, faraqa takka Arsii fi Jimmaa paatarni isii hordofaa turtan akkatti eegaluu qabdi. Tokko eegalaa kun rispoondii godha. Yeroo baay'ee ijoollee maqaa Arsii matutunaa eegalaa. Namni kun rispoondii godha. Amma namni waan kana keessatti hirmaate hundinuu namni nama ugguruu tun hundinuu badiidha. Tanaan ragaan qabatamaan irratti argamee fi waan tana deeggaru hundinuu qabamuu qaba. Badii walqixa qaban. Garuu immoo namni jalqaba yeroo hunda dubbii haasee akka namni biraa rispoondii godhu agriisarii fi ta'ee akka biraa namni rispoondii godhu nama godhuu fi jalqaba kanama waan san nafira fi takka nama nadhiyaata jee yaadu san gadhiisisuudhaaf waa godhu ani moraalii equally responsible jeen fudhu. Wanti amma haalli itti deemamaa jiru kuni paatarnii dubbiin tun itti deemaa turte kanaas recognize godhu natti hin fakkaatu. Dura dursoo warri eegalu kuni warri yeroo hunda godinoota hundaa hojii eegalu kuni dhaabbateef laaluu qabaa warra kana namni dhaga'u warri kana namni dubbii isaanii gartee dhaga'u dhaabbuu jechuun qabama joora waanii fi joorii fi namni biraatis ta'u waan tana recognize godhanii dhaabbaa jechuun qaban malee yeroo hunda ka provoke nama godhu isaanii godina hundaa wajjin waan takka agarsiisuu qabdi jechuu isiin tun waan agarsiiftuu qabdi waan ta'eef dhaabbachuu dhaabaa jechuun danda'uu qaban akkasittiin fudhaani. Tana gubbaa kutaniitum akkanumatti agreesarii fi viktamii rispoondii godhe walqixa qabanii oofuun tuni ani na biratti bu'uura dubbii bu'uurarraa furtanatti hin fakkaattu. Tuni yaaduma kiyya gaa'ee fi nama gariidhaa ta'uu dhabuu malti osuma dhoyituutu gaa itti dhiiftan yaada
oloo faalmeetti ittiin nu qabatan jechuu kiyya isni qaba. Hayyee galatoomii. Ibsaanis asirra waan hin jiruun qaba yoo dubbachuu feete malee. Jalsaameef kanneen akka eegu takka. Okay. Dakkanti qoniin dhaggeeffadhaatti fufaa. Hayyee jetti fufi. Okay, bareeda. Waanuma amma olof dubbate kanarratti waan tokko keessaa kophaa baasee dubbachuu fedhe waan biraatti. Sharti maaliif hin dubbisinaa dura? Amma rasiisee adoontitti yaa dubbatu si sharkittiin dhufa. Okay. Natti aanee dhufaa jedhila sin dubbadhu mee. Ijoollee gaaraa tana maaliif difeendi gootanii waan jirurrattiin qalbiin naa hojii deema waan ijoollee gaaraa tana. Difeendi godhe jiru bara diima. Anama difeendiin godha. Miss Handil kudhameedha malee. Maaliif haganumaa'u? Namni tokko waa takka hin balleessine naga qaba qulqullu jechuu. Yes, amma difeendii keessa jira akka difeenditti ilaala. Jechuun balleessurra baduun qabanii ilaalcha jiru. Haalli akkuma Miss Handil godhame haalli isaanii waan jiru sana achumarra waliin jirra. Maaliif yaada jiru yaada olofsanii waan jabeessu tokko kaasuu barbaade. Viidiyoon tokkichi qeerransoon ittiin homatamu hanganan arkatti viidiyoo tokko. Viidiyoon suni reaakshina isaa na wajjin deema. Ijoollee san qabanii gaafa tumaa turan ijoolleen Arsii warra qabdan san gadhiisaa jaa'iboo jechaa tumaa turan. Akkas jechuun maal jechuu? Namoota ijoollee Harargeedhaa qeerransoon faan hidhaadhaa baasuu barbaadan qabee harkaa qabuutu jira jechuu. Ani yoon bakka qeerransoo san jiraadde, ati yoo bakka qeerransoo jiraatte, obboleessi kee qabamee ajjeefamuudhaaf ablee yoo mormarra jiraatte waan levereejii sii ta'u hunda fayyadamteeti obboleessa keessan bakka sanii baaftaa jechuu dubbiin dhugaa tana. Qeerransoo faan wanni isaan godhan ijoollee isaanii ijoollee Arsiitiin bakka biraa qabamtee ajjeefamuuf deemaa jirtu gadhiisuudhaaf tarkaanfii san fudhatan. Kanaaf ragaan viidiyoo isaanii sanii irra deebitanii ilaaluu dandeessan. Maal jechaa turan viidiyoo keessatti gaafa ijoollee dhiituu turan boo gadhiisii hunoo ajjeefamuttiin jira nama isaanii gadhiisi je'i jechaa jechisiisaa turan. Gaafa ijoolleen sun gadhiiftu manguddoon hundi wali qabamtee namni 11,000 bakka laayivii jirutti ijoollee gaaraa tanaas fidanii hundaa'uu walitti araarsanii Arsiitiis qeerransoo faa bira jirus gadhiisisanii nageenyi bu'ee jechuu akkasitti. Eega dubbiin tun tanuma taate gaata ijoollee gaaraa akkaataan amma ijoolleen tun shiftaadhaa dhawamuu qabdi jaamee Jawaarfaan itti maxxansan san osoo hin ta'in yoo badiin jiraattes keessaan karaa biraatiin dubbisanii furamuu qaba malee shiftoota har'a Oromoo ijoollee karaa deemtu qabee ajjeesaa jiru wajjiin wal qixxeessanii maxxansuun dogongoraa. Kanarratti nuti hundi I think namni sammuun fayyaa qabdu walii galla jeeti yaada. Inni gadaan jechaa jirus kanuma. Lammaffaa. Gadaan kanan jenne sumaan naannaa jette. Jarri qeerransoon faan qaban sun caala. Gurbaan qeerransoon qabe sun yakka san raawwate. Moo gosa gantuma waan ta'eef qabame. Qeerransoon maaliif nama san qaba? Namni sun maal balleessee qabe? Karaa deemu qabeemi? Bareeda. Yakkama moo yakkamaa miti? Ijoollee nama sadii. Waan san raawwate. Lakki. Kallattii ati itti ilaaltee fi kallattii yakki bakka sanii itti furamu waladda. Bifti ati amma itti nagaafatte. Bifa namni tokko biyya nagaa keessatti namni akka dalagaa hundi itti gaafatama ja'uun. Garuu haalli. Egaa yakkamaatuutu adabamuu qabaa miire. Yes, garuu haalli yakka gaara Suudii keessa deemaa jiru ittiin haan bilgootu. Inni deebisaa fi gada. Yakka Ameerikaa keessa raawwatamu yakka gaara Suudii keessatti raawwatamu kallattii tokkoon ittiin solvi godhuu hin dandeessu. Tuulsiin ati fayyadamtu adda adda ta'uu qaba. Garkiyya dhugaadha. Nama qabee hidhee yookaan nama sanachi dhaabee dhidhiitaa wanni godhuun mataan isaa yakka. Garuu haala bakka san jirurra dhaabbannee gaafa jastisii kanninu yookaan immoo waan kanarratti komii kaasnu haala situation bakka san jirurra dhaabbanneeti kan aakti goonuu jechuudha. Okay, malee yakkan qabuudha. Nama isaa qabaniiti qabamee malee
Gudar kee. nama isa jala jiru Nin waan deebisaaf nama isaanii Guyyatti waan nama meeqa karaa qabameef san dabra. nama biraa qabe malee yakkamaa mitiidha yaadni kee. Laal yakkamaadha. Yakki sun kattiin qabame namni isaanii suni harargeedha. Nuti kun mana koottiidhaan taane maaliif kun argiu ta'uu danda'e? Qoy gada akkuma inni jeettiin deebisaafi. Laal gudar kiyya namni qabame suni namni qabame suni namni isaanii naaf gada. Shifta moo shiftaa miti dura? Waa'ee Ibsa. diimaa waan karre fakkeenyaaf Kallattumaanii si diimaa gaafii si deebisa. gaafan. Gudar naaf Diimaa gaafiin si gaafan. Osoo gaafii tanan deebisin dura Jawaar qeerranso maali jee gadhiise. Barreeffama isa gubbaa irratti maxxansee gadhiise. Si galee mucaa kana yes mucaa tokko qalamatti maree ijoollee sadeen keessaa mucaa sana ajjeesuu keessaa harka qabaa jee gadhiise. harka qabaa jee. Yes irra deebii dubbisi. Oh. Yakka mucaan Murteessee. Hello, itti gaafatamaan waan Ni kanaa gaafate moo? Ni gaafate moo? Ooy, ni gaafate moo? Question markiidha moo? question mark naa qulqulleessaa jee Duuba gadhiise. maaliifi? Yakka ajjechaa mucaa kanaa jee gadhiise. Okay. Maaliif Yakka qabee akka ajjechaa jawsani? kanaa harka keessaa qaba ja'anii. Mee qulqulleessaa qulqulleessaadha. Hagam dhugaadha. Qulqullaa'in This takka question. duraatuuhu suuraa baasuun sirriin turre. Okay. Akkamitti duuba Gudar gaafate? qoy tana si deebisee gaafii duraatiin si Yoo deebise. danda'e yoo odeessa qabaate keessumaan gaafachuu qaba ture. Gaafii duraati. Gaafii duraa qeerrensoon nama qabu mataan isaa yakkaa miti ka jette joollee inni silaa baasuudhaaf deemu santu maqaan isin ittiin qabamte maqaa argeeti. Joollee gaaraa san caalaa isintu yakkamtoota. Look, Joollee gaaraa san caalaa na wallahi. dhaggeeffadhu. No, tasgabbiin haasofnaa qoy. Qoy tasgabbiin haasofnaa. Mera. Okay, maal yakkine menu. Qoy amma simmeetii keessa seenne dhiisisan gada. Haasawaan weelaa badaa Simmati dhiisisan. keessan seenne ijoollee gaaraa san caalaa yakkamtoonni warri ijoollee sanis wal fichisiisaa ture namoota akka keessanii kana gada. Qoy gudar kiyya qoy iskutuma mari'annaaf. Laal gaafii duraa sanii si deebisuu barbaade. Waan dubbachaa jirtu kan. Akka gaaritti takka arraa miti gaafa miira keessa namni hundi seenuu itti yaadeetiin dubbadha. Qoy gaanaa ofii. Nama osoo waan balleessin tumu kaameraa duratti diffeensi ba'uuf amma sanii si deebisuu barbaade. Laala amma Sanii si deebisuu barbaade. harkarra qabaa jira. Mera Miskiina karaa deemu osoo ni garteen inni waan balleessin nama qabu kabiraa qabu qaba yoo ta'es ka isa miidhamiidhu qaba. Na dhaggeeffadhu dura. Ayyee. Fiinee bakka dhaquu deemnu jira. Ejjiru abshir. Atis bakkuma jirtu jirtaanii bakkuma hin jiru hin jiraa mire. Tuutuma haasa'e naa itti waan hin jiru. Gada mee gudar gaafii inni kaase tana dhamaduma isaa keessatti hin qabu barbaade. Diimaa naa oofu. Amma Ayyee. akka heera dubbiitti jechuudha. Ayyee. Namni tokko yoo namni kun badiin qabu jee Ayyee. nama sanitti ta'e jama akkasii mire. Amma jarri kun badiin qabu jenne moo? Oo afaan kiyyarraa dhageesse? Atuu irra deebitee diimaa gaafattee maal jechaa jira diimaa? Afaan kiyyarraa haba'uu dhageessee hin jedhe. Afaan keetirraa hin dhageenyeef. Akkamitti dubee akkanarra muruu dandeessi dubbi? Yakki gaa namoota badii qabu godhuun qabuudha. Maxxansuun qabuudha barammaati. Maxxansuun qabuu jettee barate amma. Duuba akkas jechuun na yakkiti. Hay akkamis hin yakkine. Heera kamiin? Nama waa gaafatu namni kun Heera mana kamiin murtii xalaayee waa gaafataa heera biyya tamiitiin na yakka mee wanni sun. yakkamaa maxxansuu hin qabu mana murtiitti dhalaa'uu hin qabu qoratamuu hin qabu jechuun keetu yakkamaan. Akkasiin jee angaruu? Yaa qorateen fiduu ija. Irra deebi maaliin jee? Laal wanti ati jette dhaggeeffadhu bar tanaaf bar miira keessan to'achuu dhabuun kanaaf rakkoodhaa bar. Jawaar maal jee maxxansee giseen diimaadhaan amma jiru. Diimaa afaanii fuutee sanumaa qoratee fidee maxxansuu qaba malee footoo namaa achirra maxxansuu qabu jette. Ani dubbii irra eegalee nama beektam garuu akka ta'u. Absolutely akka gaariitti si beeka dhaggeeffadhu dubbiitu waa eegaltee fi miti biltummaa dubbii qabaachuudha malee. Dhaabbadhu. Ayyee. Waaniin an siin jee.
ganama irraa hoggaan dura kaa'u. Eh, Ijoolleen tun badiin qabdu jee dubbadhee hin siin jedhe. ijoolleen tun badii hin qabdu. Yes or no qofaan si gaafachuu jira. Ha? Yes and no question. Hin dubbanne. Okay, maal dubbatte ree? Waan hin dubbadhe siin galle. Erga ijoolleen sun maxxansuun badii haa qabaatu taate maaliif badii ree maal dubbatte? Fakkeenyaaf amma Jawaar maxxansuun. Badii dalagee hin jennee barammaas. Eh, Amma Maal waan jette tokko laal amma yaanni ati if dura mataa keessatti qooshaa daayiteeti mataa keessatti baarreen nayitee irratti jijjiirra. Hawwanni nan jee. maal jedhe? Duraan sii deebi ammas gurra qaawun dhaggeeffadhu. Haayee. Ijoolleen sun yoo badiirraahis bilisa jechuu hin danda'uu siin jee. Yoonuma Badiir- gatii Haayee. na dhaggeeffadhu gaa. Haayee. Yoo badii balleessan sanillee badiin sun akkuma jirutti tahee namni kun tokkoffaa duraa balii adam kun balii adam gartee heeraana lama fidatee kophaa fi waan barbaade godhu barakkasimre Haayee. haala gartee bifa addaatiin itti dhiyaachuu irra tureedha kan inni siin jee. Bifa kamii? Silaama gaaffii kana reefu na gaafatte siif hin deebisaan ture. Reefus si gaafanne reefus Akkuma- wannaati kiyyaa tatanis kanuma si gaafanne gaagaamni qabu kun maali? Arabni Tigiree lamme. Silaa reefu gartee akkamitti itti dhiyaachuu qabaa jettee na gaafatte. Ami barfiddeeti barcuma maali gartee akka jajjiitu wanni Laala kiyyaa laala gada kiyyaan taraa meeqa si gaafate? Barcuma Taraa looyiteeti. meeqaan si gaafadhe? Asirratti zarazaruu jette atuma afaanuma keetiin jette. Gaabul dhoyteeti ani wanni kun badiidhaa hin jenne. Gaagaama wanni kun fidu kaniin ani kiyyaan na gaafate. Gaagaama jechuun maali? Afaan Oromoodhaa kan hin beenu moo Badii jechuu bar gaagaama jechuun akkamii hubatte? Gaagaama wanni kun fidu jechuun gaagaama jechuun balaadha. balaa wanni kun fiduu dhabee. Ande indaara Tigiree lam koo basa. Waare haasawaa nama lamaa yoo deemaan rakkoo qaba. Kiis ijoolleedhaaf yaadutti hin jirtanii waan biroo as keessa bahaadhaa jirtanii isin harkina dhiiga ijoolleerra dhaabbatanii dubbachuutti hin jirtan neebar. Oomsaati qabbanaa himee wayiibis. Gaaga'ama jechuun gudar keenya. Aayee. Balaa wanni sun tarii gartee amma fakkeenyaaf xumaashaa dhooyita. Aayee. Xumaashaan tuni faniif dhooyitaa mire. Yoo if jala siisitee dhooyite immoo fuula si gubdu balaa jaam. Si dhootee. Gaaga'ama jechuun sani. Aayee. Gaaga'ama jechuun badii jechuudhaa miti obboleessa kiyya. Haa ta'u. Badii jechuuma haa. Aayee. Lakki jara keenya mee ati gaamma akka ati tuubatti sirriidhaa miti barre gudar nama yoo xiqqaate nama 200 fi as jala jiraami. Gadaa kiyya laal gadaa kiyya ifa diimaa dhaabbatu ifa diimaa nagaa ka dhaabbatu. Yeroo dabarte maaltu si dhufu? Nagaan. Balaa. Badii miti wanni sun. Lakki. Maaliif waan seera jaame? Ifaa keessa dabruun badiidha. Maaliif godhamee akka ati dhaabbattu siif hima? Ifaa keessa Balati amma laal waan kana yoo goote badiidhaa jechuun jirtaa bara. Dhaabbadhu. Ifaa keessa dabruun badiidha. Ifaa keessa dabruun sun ammoo gaagamni si fiddu aksidana sani balaa jaama. Aayee. Tootaalii waan adda addaati obboleessa kiyya. To akkasin laali. Ani joohar badii qabaa siin jenne mana heeraattis geessee murtiitti hin kennine wanniin anjee silaa waan kana gartee keessaan haalatti ijoollee sanii dhiyaatamuun itti dubbatee irra gartee bu'aa buusuu dandayaa. Inni immoo gartee inni immoo godhe kun immoo gurbaan kun immoo fakkeenyaaf kaleefaa irraa asirraa dhaadataadhaa jira gurra kiyyaan hin dhageeffadhe, okay? Aayee. Amma gaagama kan inni jechuun kana amma ati gaagama fuutee badiitti translate gooteeti fuutee mana heeraa nu geessitee badii nurra murtee nu yakkitee jechuudha. Barakkoon hin jiru. Ammoo ani wanni nan jee yooni silaa gartee karaa biraa karatti ijoollee saniin dhihaatu fala dha'ee jara gartee amma fakkeenyaa biyya keessa ol yaa'ee ol siqee taa'ee gaara keessaa gartee amma fakkeenyaaf ijoollee gaaraa kan biraas bira dabree jidduu
sana jiru mi warra gartee amma waa hedduu balleessaa jiru beek warra kana. Warra kana akkuma amma godhu kanatti itti haafufuu hin je isa kana dura dhaabbannaan qabuan. Warra gaara keessaa garuu gartee bifa asirratti miidiyaa irratti bahuu osoo hin tahin kara keessaatiin waan kana gartee yoo dhaqee itti dhihaatee karaa nama hedduudhaa jira ijoollee tanaa wajji gurguruu wal quba qabu. Hogguutan balaa isaan gartee Oromoo irratti kanaan dura buusaniifis kan fuula dura buusuu ta'aniifillee akkan goone hedduu irratti more irra effectively faayidaa qabaataadha kan hin jee argumentiin kiyya walii galaa. Malee anama badii muraan jiru sumaatu bitaa mirganuu hiruu jirtaa bar. Listen laal gadaa kiyya. Wanni kun gaagama qaba akkanatti qoratamuu qaba. Gadaa wanni ati yaaddu kun yaadame. Wanni na yaadamu kun yoo yaadame maa gadhiifama. Sumaatiitutu wanna jee. Sigalemi anga ati laal ati amma laal ati bar ati amma laale ati amma wanni ati jette gaaga'ama kanaaf waan kana godhuu qabaadha. Gada wanni kun godhamuu malaadha. Amma gurbaan kun keessaan wanni kun godhamuu malaadha. Waan keessan irraa harkachuu dandeessanii jamma miidiyaa irratti. Barlaa lamma wanni ati amma jettu osoo hin gaafatin akka Jawaar waan kana godhuuti. Harargee tanaas Jawaar namoota hedduus gaara Suudii kanaas gadaarra yoo information qabaate malee gadaa gadi qabu. Odeessan irraan qabu siin hin jenne maaliif akka yaa. Akkasi beekuu qabdaa dhaabara lamma. Gaaga'ama waan kanaa hambisuudhaaf. Laal gaaga'ama waan kanaa hambisuudhaaf. Laal. Aboon jarri kunis ni yaadaan siin jeegata. Gudar. Ani mataa kiyyaa wajjin hin dorgoma malee namaan hin dorgomu. Sadura. Baajawwee halkan guutuu. Fansi wajji haasa'uu ni danda'a beekta. Halkan guutuu. Amma ani mataa kiyyaa wajjin hin dorgoma malee Jooharii fi ani walqixa je'ee namaatti finqittee. Yoon dandee hojjedhee waan san caaluuf ni tattaafadha. Sanii alatti immoo ani namatti finqitteessu. Ani gartee gadaa araaraa ka'arraatiif kakaleetti wal dorgomsiisa malee an Jooharii wajjis dorgomutti hin jiru. Wanni gartee namni keenya amma fakkeenyaaf hanqina waan qabnuu fi waan san dafnee gara saniif bulu. Aarii keessatti waan qabnuutu sun ta'a. An ammoo inni kun bifa kanarra wayyaa kan ittiin dhihaatamuu danda'amu jiraachuudha qabaa. Gurbaan kun an abbaa fedhe ijoollee amata lamaatii fuunii nan boomaa jamma miidiyaa gubbaa irratti. Bargatiin dhiifnee shurrubbee kanaas sumaaniin jaa bargata. Shurrubbee kanaas isaa gadhiisu nagarree shurrubbee kanaas isaa gadhiisu nagarree jannaaniin gadhiisee dawaanuma inni gadhiisee hukuman qabduu naan jettu. No. Nagarree jannaan namoota biraa gadhiisee jette. Kan gurbaa gartee haqeeran soota kan inni gartee gaaga'amni ati jettu kuni akkanuma akkanatti waa hedduu laalama. Jarri kunis badii hin qabu jechuu miti. Badii fi miidhaan isaan gaariin isaan qabanii fi badiin isaan qabanis laalamteeti. Waan kana arraan tana gartee hawaasni hedduun rakkachaa jiraatus namni waan kana godhu kun Jawaar Mohaammed kunis waan kana bareechee tolchee ni hubata. Haga tokko. Qooda san waqaayii fi daawwanniin dilaga namaa siin jechaa jiru. Sigalee. Akka ati agartu kana ni harkaa badiisanii kaayiidhiif. Gudar. Diimaan ammoo guutuutti difeensiin godhaan. Koy afura dhuunfaa. Maala bu'aa fitatu nu dhiise maal taate diimaan nuti achi fadhume haa fitatu. Diimaan guutuutti difeensiin godhaan. Ibsaa kiyyaa bara. Difeensi nu hundinuu ni goona laale diimaa kiyya. Difeensi nu hundinuu ni goona. goona. Takka irra wal mormuu jiranii fitatanii. Garuu miidiyaa kana gubbatti akka itti goonuu jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amma damiinni maal ta'e olaantummaa isaa achitti barbaaduufi malee nama ifiin fedhe achi kaayyachuufi nama ifii to'atu achi kaayyachuufi je malee rakkoon hawaasa irra hin jirtuu jechuu isaati beeki damiinni. Koy gudar osoo deebee ijoollee tanaaf ammoo eenyu akka to'achu jiru
Sanitti hin dabrini Eenyu kun. ijoollee tana to'ata. Olaantummaa biraatiitu dubbatamaa jira jechuus hin barbaadu. Osuma sanitti hin dabarre waa'ee ijoollee gaaraa tanarra mee kiliiraa goonu guutan. Reefu waan hin amfaasaa Diimaa labu gudar fixateeti walaa lamma gudaraa fixatee bar. Fixateeti dhimma turaan kaasee dabree bar. Wanni eega reefu anaa fi gadaa fi gudarirra wal qabaa jiru dhimma ijoollee gaaraati. Dhimma qeerreen soodaati. Diimaa baraatti ijoollee san difeensiin godhaawuu jettee bar. Waan difeensi godhuu yoo exactly qabaatte bareedaadha. Waan difeensi gudar. ni kan ni lalakki bar oomsaa kiyya carraa anaami namni kan nu jiru. Isin maalumaa ijoollee gaararratti xiyyeeffatanii hooqaa bakka jechaan itti deemu ibsaa carraa naa kan niboo ummataan gurra buusaaniiti. Gudar maaliif difeendi gootaa ka jedhu saniin dhoggu takka ibsamee ibsa dhifamaa wajjin. Reefu waan hin kaaseen qaba. Naa hojii deemtanii dubbiin qeerrensoon irratti kaafamaa jiru. Irra deddeebuu jirta barreefu kaaftee jirta waan tana. Waan gudariin hubatanii jira malee maal jee gudar? Nama tumee nama isaa gadhiifachuufis haa ta'u nama tumuu yakkaa miti dhugaadha yakka. Garuu yakka kana hoggaaniif ilaallu har'arra dhaabbanneeti miti guyyaa sanirra dhaabbannee ilaaluu qabna. Gaafa guyyaa sanirra dhaabbannee ilaallu ijoolleen firee isaa qabamte san lola Arsii fi Harargeetu deemaa jira jechuudhaani qabamte. Yakka dhuunfaa olirraa qabaataniiti miti. Gaafa yakka Harargee fi Arsii wallolu jira ja'anii ijoollee san maqaa Harargeetiin achi qaban mucaa fira qeerrensoon ijoollee isa bira jirtu qabee mucaan isaanii san akka gadhiifamu godhee jechuudha. Kanaa achiin viidiyoon qeerrensoo faan keessatti hawwu yoo jiraate dhimma biraatii kophatti irraa haasofna. Ammatti garuu dhimmi suni dhimma bifa saniin furame waan ta'eef jawaarachirratti hudhawway waatta malee diimaa hudhawway waatta malee ha fira qeerrensoodhaa qabesan ha fira qeerrensoo qabesanis badii jalaan baaftu qeerrensoos ka nama isa hin tuqe badii jalaan baaftu diimaa gudar badii jalaa baafnechaa jirru bar inni jechaa jirru okay qeerrensoon irra hayyeegaa yakkamaa isa gootee maxxansitee mire Oromoo addunyaadhaa guutuu duratti yakkamaa dhiiga namaa nama jeesee dhiiga namaa harkarra jiru maxxansitee mi jette hayyee dhiira taatu kon nagaafadhu jee nama kumaatamaa karaa san guyyuu dhufa achitti yoo sii fixe gochi ati Jawaar dalagee bu'aa buuse moo miidha fiti kana moonni nuti irraa react godhaa jiru naaf gadaallee. Fitii jechuun ni jirta isaan akkana godhaa jettee sodaachuu jirta. Amma waan falamtan hoggaa isin jalaa dhume waan hin taane keessa wal galchuudhaaf geema gartee qaama fakkeenyaaf ishkidimdimoosh jedhamarree amaaraa kun waan akkasiin seenaa. Yaa miidiyaa kana gubbatti waan hedduu saddaa jara keenya loojikuma bareedaadhaan sammuu miidiyaa gudar keenya anamata diidee miti miidiyaa irra jira. Walii isaa eeggannu yakkamtoota kanaas haa eeggannu. Meus amma siitu natti dabre moonaa si dabre meega waliin haasa'u eegalame. Rara hadaraa giza kenneeti jaa godhu jiraati jaa gadaa kiyya siin natti dabre gadaa torbee tokko natti dabartee jirta torbee tokko. Saati yaballeessanii jiran yeroo naafaa yaadatu. Aboo nuti siin dhaga'u jirra gudar siin nama dabbu jira siin yakka namarra muru jira siin ragaa malee kanumatti ajjeesee jira. Ganta buttuu dhaqanii niyyanii gaa akkasitti hirmatus buttuudha janiin irraa dhaabu'aati. Naafi gadaa walii gallaa naafi gadaa jirtu abbaan fedhe seenuu hin danda'u. No, isin gidduu seenuudhaa miti as teessee akka jibutti. Lakki akka jibutti ibsaa sa'aatii yanaa sirreessi. Sa'aatii yanaa sirreessi. Aboon beeku bakka hoo uffadha maaltu kan geemene. An sa'aatii yanaa sirreessi. Idemi saddeet isinitti ifne daqiiqaa 28 Namni hundi bakka takkaa baradha bakka takkaa dubbannaa baradha hamaayikiin galatiin itti baradha akkasii bakka takkaa dubbannaa. Okay, irra kaayitii sina siraata deebinaati sa'aatii yeroo naa kaayee ibsaas daqiiquma lama irra naa kaayee. Abbaan fedhoo dubbatees katabadhaa tartiibaan hoggaa taraan isin geejje waan isin laallatu. Qalama fudhadheetiin jira nama gubbaa kana laala gudar kanaa yakkuu deema isin akka manaatti akkasina qaba qabaadha. Okay. Ciikuban qabaan gada. Gada okay daqiiqaa lama daqiiqaa gada warreen mana yakkuu hin dandeessu war gada. Iya daqiiqaan xiyyeegalee naa kabajaa gaama. Dabrutti na yakkitu hagan nama tokko dabrutti
Gudar deegaan kiyya eegalee na elaan fitina ammallee yookaan naaf dabalama San beekat waan siin jeeti amma tidhiisa haa itti fufeet diima. Okay. Gudar reefu wanni ati jechaa turte wal dhawa. Qeerrensoo badii itti murree jette. Jawaar ni gaafii gaafatee maxxanse malee dhugaadha. Yakka mucaa kanaa waan jiru jeeti waan jiraana beeksisaa jee maxxanse dhugaa itti murree jechuudha. Ammoo deebitee gaafii fi deebii gunii fi gadaa wajji walitti deddeebiftu yakkamaa qulqulleessuu barbaaddanii jette. Inni biraa ammas yaadana nama kaasirratti yakka mucaa kanaa walaba godhuu barbaadanii akka nama fixuu barbaadanii jette. Lakkii haalli ati rakkina tokko furuudhaaf ittiin dhiyaattu yoo ni fi rakkina san kaammeessuun taate rakkina furuu jirtaa osoo hin ta'in rakkina ammeessu jirtaadha. Ijoolleen gaara jirtu rasaasa harkaa qabdi. Ati as teessee badiidhaa nama tumuun jettee warra murtee fi approachin ati ittiin isa san qabattu yoo ni fi dogongorate akka isaan daranuu nama fixan karaa banteef malee sirreessanii miti. San anaa miti. Ana diimaa akkana jiru jiruu godhee miti. Gocha godhameetu san godhe. Gochi godhamee maali? Mucaa san yakkamaa godhanii irra baasu. Yakki mucaa san immoo yakkaa miti kan allaalutti. Bakki inni keessa jiru gaara. Gaara keessa taa'etti obboleessi isaa gaafa qabame obboleessi isaa gadhiisisuudhaaf rimijaa fudhate. Anis waan achi jiraadhe atis achi jiraate waan ati gootu sani. Arrarra dhaabbattee haleen tilmaamuu hin dandeessu. Haleessa san Jawaar ijoollee san adda qabaan turre. Mucaan sun amma obboleessa isaa san kabaafate tarkaanfii fi fudhate saniin malee Jawaar isaan baafne mucaa san. Tarkaanfiin Jawaaris yoo waan kana godhe yakkamaadhaa jennee bar nama yoo karaka yaa raawwate qofarra raawwachuu qabdaadha. Gudar baasoo mana seeree. Nama gocha exactly nama gocha san raawwate isa